jiraata. Rabbiin guyyaa qiyaamaatiin isin qabe viidiyoo koo kana biraan darbina. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Utuu lubbuun jirru wal bira dhaabbachuu wayya sheer duwiitir poosti godhaa. Kanaafuu mucaan kun dhalattuu godina Jimmaa aanaa maannaa ganda sayee boontuu keessatti dhalatte. Mucaan kun akkuma namaa hojjedheen jijjiirama jettee biyyaa baate. Erga biyyaa baate waggaa tokko geesse. Na dhaggeeffadhaa, waggaa tokko geesse. Madaameensi dhukkubni itti jabaatennaan ijoollee kootti darba jettee gadi baaftee gatte. Asumaan abashaan itti dhuftee fudhattee. Gaafa haadhaaf abbaa keenya biraa baanu mana yaalaa dhaqnee meedikaala kaanee nasaa qulqulluudha jechuudha. Fayyaa qulqulluu erga taaneedha. Maatiin keenya kokkolfaa nu gaggeechuu gaafa nu gaggeechan odoo garaan isaanii hammaatu. Asitti mee rakkoo meeqatu nama mudachaara. Waan meeqarra taa jira. Dhimamnullee madaamuun nu yaalaan jiran baasanii nu gatu. Mee maaluma jettu yaa obboloota koo. Viidiyoon kunniin lamaan keessa koonna cabse. Waan an jedhus wallaalee warroonni dandeessanii akka waan qabdaniin gargaaruu. Warroonni hin dandeenye viidiyoo kanallee laayik sheer gochuudhaan qaamni gargaaruu danda'u akkatti argamu gochuudha jechuudha. Akkasumas amantaa qabdanii waaqa kadhachuu. Bar namni maallaqa qofaanii miti kan nama gargaaruu danda'u. Garaa qulqulluudhaan amantaa qabutti jilbiiffatee yoo kadhatee fi yoo tsalootii godhee fi yoo du'aayii godhee fi kan tokko keessaa tokko dhagahuu fi danda'a jechuudha. Akkasii innaa dhugaa baay'ee natti dhaga'ame. Carraan kun na mudachuus baatu kan obboloota kiyya kana kan mudate qixxee waan na mudateeti jechuudha. Hundi keenya akkasitti ilaaluu qabna. Viidiyoo akkanaa immoo jabaannee sheer gochaa. Jabaannee rakkoo obboleewwan keenya akka furamu taasisuu qabna siniin jedha. Egaa nagaalleen dagannee ashamaa harka fuunee kabajamtootaa fi daawwattoota hordoftoota keenya nageenyi koo kan jaalalaa fi kabajaa bakkaa fi lafa jirtan siniif haa baay'atu. Anis obboleettiin keessan bakkaa fi lafan jirutti waaqayyoof galannaa ga'u nagaa fayyaa kootidha. Egaa warroonni mana keenya haarawaa taatan laayik sheer sabiskiraayib gochuudhaan gara maamila keenyatti dabalamaa siniin jenna. Egaa viidiyoo jalqaba irratti argitanii inni duraa suni jechuudha. Obboloota koo gizee kushiinaa madaamii keessaa hojjettanii gaaziin kushiinaa madaamii gosa garaagaraatitu jira. Kan tokkorraa garaagara tokko gaaziin tokko tibboo guddaa isa wanta akka adii akka tubboo bishaanii ta'u tubboo guddaatu gibbii keessatti xamadama. Isaanii gaaziin walitti hidhama waan ta'eef inni hagas hunda baay'ee nama sodaachisu. Sababbiin isaa nu cinaa hin jiru, iddoo nu hojjennu san hin jiru jechuudha. Inni rakkoo qabu immoo ishee xixiqqoo san jechuudha. Ishee xixiqqoo mana iddoo bakka firneen jiru bakka itti fayyadamtu san kan gootu jechuudha. Isa san irratti situtti qeyyera yoo ta'e yeroo hundumaa yeroo inni dhumate situtti qeyyeras yoo ta'e adaraa kee yoo hin beekne ta'e waan san itti hin seeniin. Yoo qayyaruu hin dandeenye ta'e yoo itti gadi galchuu hin dandeenye ta'e adaraa kee itti hin galin. Nan beekaa ijoollee keenya baay'een kan miidhamaa jirtan kan miidhaa isinirra jiru gahaa jiru nan beekaa tokko qabna nu akka Itoophiyaawatti jechuudha. Yeroo Itoophiyaawii taanu nan beekaa nan danda'a jecha jedhu tokko sirriitti qabna jechuudha. Hin danda'u hin beeku nu bira hin jiru dhugaan sirriitti hima. Garuu hin beeku hin danda'u jecha jedhullee of keessatti uumuu yaalaa siniin jenna. Egaa obboleettii keenya kana osuma gaazii jijjiiraa jirtu gaaziin itti dhoo'ee itti fanadda'e jechuudha. Garuu haa ta'u waaqayyo lubbuun kee biyya ormaatti ba'ii hin jenneeni lukaa fi harka miidhee sa'aatii kanatti lunni ishii baay'ee miidhamee jira. Harki ishiitis baay'ee miidhamee jira. Yeroo ishiin akkana taatu kana madaamiin yaalan jenne mana ishii keessattiidha kan ishiin gubatte mana ishii keessattiidha kan akkana taate garuu addee madaam ishaan maal gootere gadi baastee biiroo geechitee biraa deebitee jechuudha. Ishiin kan biraa kan fayyaa qabdu fudhatteeti ishee gubattee lafatti haftee tan ammoo biirootti deebiste. Har'amee micayyoon tuni gubaa ibiddaa kana dandeechee biiroo sanitti beeluun jira gubaan jira. Warri biiroo guyyaa hojjetu galgala biraa deemu gara mana ofii galuu dhugaa dubbachuudhaa fi isaan biiruma san keessa buluu kan beeku beeka waa'ee biiroo jechuudha.
nyaattee dhuddee agabuu jiraatte iyyuu quba sin qaban keessattuu jumaa fi qidaame quba keetuu hin qaban jechuudha. Aga guyyaa dilbataa waa'ee keetuu hin dhufanii biroon bananii nyaattee dhuddeedha sin ilaalanii jechuudha. Waan namaa baasu waan akkana obboloota koo waan ija kootiin argeefi jechuudha. Inni adaraa keessan fayyaa keessaniif jecha adaraa keessan of eeggannoodhaan gizee mana madaamii keessa hojjettan namni sinii rifatuu fi namni sinii na'u hin jiru. Hojii gaarii hojjettee badaa hojjette isaan ishiin tun nama gaariidha jedhanii mataa gubbaarratti siniin baatanii jechuudha. Kanaaf adaraa keessan obboloota koo of eeggannoo godhadhaa siniin jedha. Asumarraan illee viidiyoo kana sheer godha. Obboleettiin teenya ishiin lammaffaarree jechuudha. Akkuma jalqabarratti maqaa fi biyya ishee dhaggeechan jechuudha. Akkuma nama kamiittu akkuma naafsinii hojjetachuuf dalagachuuf nama ta'uufi jechuudha. Dhalattuu Jimmaati biyyaa baate maatiin ishee akka nama kamiittu biyya ormaa biyya arabaa Saudi Arabiyaa ergatee jira dhufteerti biyya kana dalagatti jechuudha. Aga waggaa tokko nutsuu qulqulluudha. Fayyaa guutuu qabdi nagaadhaan hojjette jechuudha. Garuu gaafa waggaa tokko guuttu dhukkubaan qabamte hin dhimamte madaaminis yaala akkasii wanna kenniteef hin qabdu beezawee jechuudha. Dhukkuba kan nurraan ga'uu fi kan nu miidhu beektu nu dhukkube jennee gizee madaamitti himannu madaamin kiniinii ofii isaaniitti nyaatan kan qaamni kee kasi dhukkubsuun marammaramee dhukkuba isaa ta'uu kan hin beekamne kiniinii kana nyaadhu kiniiniin kun gaariidha jedhaniiti yeroo baay'ee kan namaa kennan jechuudha. Waa'ee kiniinii kana immoo viidiyoo 2-3 irratti hojjeteera. Kanii itti fayyadama kan itti fayyadamne immoo ani gaheen koo sin biraan ga'uu bichaadha jechuudha. Innaa kiniiniin kun dhukkubni keetii fi dhukkubni kiniinichaa sun yoo simachuu baate kiniiniin mataan isaa dhukkuba biraa qaama kee keessatti uumuu danda'a. Mana madaamii keessaa kan liqimsuu qabdan yeroo hundumaa kan humna keessanii ol ta'ee kiniinii san liqimsuun kan si barbaachisu yoo ta'e kiniinii mataa quba fiifadooniin akka hundattu gaafa mataa si dhukkube fiifadoonuma fudhatu waan ta'eef isa qofa liqimsuu qabdu malee kiniinii gosa biraa madaamii yoo sinii kennite liqimsuu qabdan dhibee biraatiin garagartanii of saaxiluudha. Yeroo sin dhukkube dhukkubni keessa sinitti hamaate madaamiin mana yaalaa sin geechuu didde birootti dawwalattanii akkasin dhukkubu biroo beeksisuu qabdu jechuudha. Namni fayyaa qabaatu malee waa tokko hojjechuu hin danda'u. Gaafa immoo fayyaan keessan dhabdan madaamonni yoo fayyaa qabaattanii hojjettanii fi mana isaanii qulqulleessitanii fi jedhan bichaa mana isaanii keessa akka teechassin eeyyamu malee dhimamtanii akka mana isaanii keessa raftan bakka isin dhimamtan sanitti nyaata sinii fiduu waa isin barbaachisu sinii fiduudhaaf sinin barbaadani jechuudha. Siniif galee fayyaa yoo taate qofatti gaafa hojjettee dafqitee xaarte baatiidhaan maallaqa keessii kennu akkasumas immoo nyaata dhugaatii mana san keessatti ni nyaatan dhudda sababii hojjettee xaartuuf. Asumarraa illee obboloota koo akkuma fedhillee appitaayitiin keessa nyaata sin didu giddumaan ganama yeroo ribaa kaatan ciree keessa odoo hin nyaatin tasallee gara hojii madaamitti hin deemina. Kunillee miidhamaa guddaadha. Dhibee biraa ofitti fiddu dhibee irratti dhibee ofii dabaltu jechuudha. Keessattuu ijoolleen biyya kee ormaatitti mana madaamitti kan dhimamaa jiran baay'een isaanii dhukkuba hanqina nyaataati jechuudha. Nyaanni yoo hanqataa deemu qaama kee keessatti dhukkubni dhufaa deemaa jechuudha. Kanaafuu nyaata keessan nyaachuu yaalaa mana madaamii keessa yoo jiraattan keessattuu ganama irribaa kaatan taanan ciree keessan odoo nyaatin bishaan odoo dhugin akkasumas shaayii keessan odoo dhugin gara hojii madaamitti hin deemina sinin jedha. Adaraa keessanii fayyaa dhabuun biyya ormaatitti dhugaa sinin jedha. Osoo haga namni dhimamu jechuudha. Haga namni dhimamu saree mana keessatti kunuunsan adurree mana keessatti kunuunsan odoo qabaatanii adurree fi saree san mana yaalaa geechuu malee si kan dhukkubsattee na dhukkuba jettee ciisaa jirtu kan mana yaalaa sin geessanii jechuudha. Dhugaa namni sinii rifatu hin jiru. Na dhukkuba jettee gaafa ciifte ni sobdii hojii dheeffa ciisaa jirti sin jedhu malee dhuguma miidhamtee hin dhukkubsachaarte haraami siniin jedhan jechuudha. Aga duutee reeffi kee algaa isaanii irratti argamutti. Kanaafuu adaraa keessan obboloota koo amma obboleettiin kun erga biyyaa baate Saudi Arabiyaa dhufte waggaa tokkodha. Aga waggaa tokkoo kanammoo obsitee oduma dhukkubsatu hojjetti jechuudha. Dhibee ishii kana oduma dhukkubsatu hojjetti. Madaamiin qanii kan dhukkubni ishii itti hammaachaa dhufnaani booda ijoollee kiyyatti na dabarsiti. Ijoollee kiyyatti na jalaa darba dhukkubni ishii jettetti baastee alatti gattee jechuudha. Carraan obboleettii keenya mudate kun akkasin hin mudanne isinillee adaraa keessan of eeggannoo guddaa godhadhaa. Mana madaamii keessatti akka fayyaa guutuu meedikaala biyyarraa kaatee maramtee
fayyaa akka taate erga beekameen boodatti akka biyyaa baatu si eeyyamame akkasumatti fayyaa san qabattee gara biyya abbaa keetii galuu yoo barbaadde ganama ciree keessa irratti nyaadhu qaama kee eeggadhu hojii isaaniitiif akkuma muddamtu qaama keetiif illee muddami jechuudha. Sa'aatiin misaa ga'e taanaan hojii naga fedhe hoo jiraate hojii san lafa kaayiti gara hojii keetii kootu. Dhugaan isinitti hima nurraa baradhaa keessattuu ijoolleen amma haaraa dhufaa jirtan nurraa warroota isin dura dhufeerraa baradha. Anarraa baradha meenu mataa kiyyaan isiniin jedha. Ani duraani jechuudha bilbili nuuf hin eeyyamamu bilbila hin qabu miidiyaan dhaggeeffadhu hin qabu gorsan dhagahu hin qabu dhugaa isiniin jedha nyaata hin nyaadhuun ture. Nyaata hin nyaadhu waleen kaleechaa tanaa miti. Warra kan beektan walee biraatti. Waleen kaleechaa huqqattus miti waa tokkos miti jechuudha. Har'a garuu fayyaa guutuun qaba. Gara fayyaatitti fayyaa guutuun qaba. Galata Waaqayyo foon kiyya garuu xiqqoo qannasee jira jechuudha. Akka kaleechaa sanii miti jechuumaafan maaliif ofumaafan of miidhee nyaata hanqina nyaataa godhachuudhaan nyaata isaanitti bu'ee nyaachuu dhiisuudhaan ganama yeroo hirribaa ka'etti gara nyaataa osoo hin taane gara hojii isaanii fiiguudhaan jechuudha. Innaa obboloota koo hanqina rakkoo maal akka namatti fidu beektanii ana maali amma odoon hirribaa ka'e taanan shaayii fi aannan yeroo baay'ee aannan mana jiraanna shaayii fi aannan fayyadama ganama aannan fayyadama anamma aannan isa daakuu xaasaadhaan dhufu sana fayyadama aga fedhes yoo ta'e ganama yeroo hirribaa kaatan shaayii keechan dafifadha shaayiidhaan duratti garuu bishaan keessan dhugaa odoo cireen nyaatiin duratti jechuudha bishaan daqiiqaa 5 erga turtanii ciraa keechan nyaadhati erga kaatanii gara hojii deemaa jechuudha anamma akkasan gochuu jaammaree jechuudha isiniif galee maal sin godha seetanii lafa siniin maraa osuma fayyaa qabdanii waan sin dhukkubu sin fakkaata bakka nama dhukkubu garuu hin beekanii mallattoo akkanaas sitti agarsiisa gaafa hanqina nyaataa godhachaa deemte maalan ta'e silaa fayyuman jira maana dhukkuba jette gaafii of gaafatta sanuma keessa adaduma deeme guyyaa tokko lafaa si dhaataa jechuudha obboleettii koo odoo lafaan hin dhaamin odoon kufiin adaraa kee of eeggannoo godhadhaa siniin jedha egaa viidiyoo kiyya sumarraa nan goolabaa turtii na wajjin gootaniif ulfaadhaa galatoomaa siniin jedha hanga viidiyoo biraatti walitti deemu turtii garii baay'ee